Ashama harka kabajamtoota daawwattoota FIBTV kun qophii sona aadaati. Qophii sona aadaa keenyaan dhimmoota aadaa duudhaalee Oromoo irratti xiyyeeffachuun isin biraan gaatuun keenya ni yaadatama. Har'as qophii sona aadaa keenyaa irraatiin immoo dhimma duudhaalee fi aadaalee Oromoo tursiisuu, kunuunsuu fi akkasumas bakkee kuufamaa tokko akka qabaatuuf hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Dhimmoota kanaaf kanneen biroo irratti keessummaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan koo har'as Dr. Xilawun Taliilaa jedhamu. Isaanis Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataa folklooriiti. Isaanii wajjin turtii taasisaa hanga xumuraatti naafaan turan affeerraa keenya. Tole, Dr. Baganagaan gara istiidiyoo keenyaatti dhuftani. Baganagaan hojjete. Tole egaa akkuma amma kaasaa ture irratti egaa keessumatti dhimma duudhaalee fi aadaa Oromoo irratti hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Dhimmoota kanaaf immoo xiyyeeffannoon laatamu maal fakkaata? Gama qorannootiin maaltu jirame? Egaa baay'ee gaariidha. Duraan dursee dhimma aadaa kanarratti akkanaan xiyyeeffannaa kenneessanii hojjechuu keessanii fi an akka nama kallattii kanaan jiruutitti galata qabduun jedha. Akkuma jedhame egaa wanti aadaa Oromoo wajjin wal qabatu kun akka waliigalaatti yoo ilaalle gaaruma jira jennee dubbachuu dandeenya. Gaaruma jira jechuun kun yoo xiqqaate fedhiin namaa keessattuu kan duratti 1980 dura tureen yoo ilaallu wal bira qabnee yoo ilaallu gaariidha jechuu dandeenya. Fedhiin kun immoo warra buleeyyii qofa osoo hin taane dhaloonni duubaa dhufullee laban nama jirullee waa'ee aadaa isaa beekuudhaaf fedhii guddaatu jira. Akkasuma dhimma aadaa kana keessattuyyuu caasaa jiru tokko yoo ilaalle caasaa keessatti illee wanti aadaa akka sadarkaa aanaatti illee biiroo aadaa wanti jedhu kun jira. Kan biraa manneen barnootaa keessatti akkasuma gumiiwwan adda addaa illee sadarkaa yuunivarsiitiitti akka muummiiwwan afaan Oromoo aadaa irratti hojjetan illee sanarra darbee immoo sadarkaa digirii duraa amma digirii sadaffaatti illee deemuun kun akka waliigalaatti fedhii guddaa fi kaka'umsi guddaan akka jiru uummata keessatti illee bakka tokko tokko irrattis akkasuma wanti deddeebi'ee bakka itti deebi'ee mul'atu jira jechuudha. Kanaafuu waliigala isaa yoo ilaallu kaleessa kan ture wajjiniin har'a gaariidha jechuu dandeenya. Egaa akkuma amma kaasaa turre keessattiyyuu qorannooleen garaagaraas ni geggeeffamu keessumattiyyuu gama uummanni Oromoo akkuma bal'ina isaa yookaan akkuma baay'ina isaatti aadaalee hedduu bal'aa qaba. Aadaalee uummanni Oromoo qabu kana keessumattiyyuu gama qorannootiin wanti taasifamaa jiru gama digirii lammaffaatiis kan qorannoo hojjetan jiru gama digirii sadaffaatiinis kan qorannoo hojjetan jiru haa ta'uti garuu duudhaaf aadaan Oromoo kun akka maqaadhaan jiru hojiidhaan jira jechuu dandeenya. Gaaffii gaariidha. Gaaffii namaati kaaste kun kan amma irra jirru irratti gara amma irra jirrutti maal fakkaannaa kan jedhu irratti waan xiyyeeffate. Akkuma sila jenne kaka'umsi kunii fi bal'ina biyya keessatti illee kan biyya alaallee miidiyaan illee namoonni ogeeyyummaa biraa keessa jiran akkasuma dhimma aadaa Oromoo jechuun kun illee akkuma sila jenne gaarii ta'eeti. Akkaataa namatti jiru kana akkamitti ilaalta yookaan akkamitti ibsite yoo naan jette hunduyyuu waan qabatu qabatee baheera. Eessatti ol ga'ee jennee oduu akka fakkeenyaatti itti fudhannee lafa gabaatti ol ga'ee jennee haa fudhanne. Lafti gabaa yoo dhattee gabaa keessatti kun gaala fudhatee baheera, kun farda fudhatee baheera, kun jabanaa fudhatee baheera, kun hinqaaquu baatee baheera. Hunduyyuu dhaaban qaba. Kanatu wal keessa jira jechuudha. Bitee walirraa bitee gurgurachaa jira yoo jette amma ilaali gabaa keessatti gabaan dhaaba qabdi. Dhaaba akkanaa jedhu amma yoo
kan loonii barbaadde garas dadhaa kan midhaanii yoo barbaadde iddoo tokko dadhaa kan immoo kan bunaas haa ta'u kan biraas iddoo san dadhaa. Waan barbaaddu sana akaakuu sana achitti argattaa jechuudha. Hundi keessi yoo wal makeewu wal caccabsa. Inni kan sila jenne suni kan farda fuutee baatee hinqaaquu kan daldalu wajjiniin yoo jettee qabattee qabeenya baattee fuutee dadheetta garuu akka barbaaddattu waan barbaaddu sanaaf hin geenye. Kanaaf bahuun isaa gaariidha. Gabaarra jira. Isa sana immoo qixeeffanne. Akkasittiin ibsa. Rakkoon sanaa maali jettanii yaaddu? Rakkoon dhimma kanaa waa baay'ee jechuu dandeenya natti fakkaata qorannoo garuu kallattuma kanaan akkana ilaalutti. Dhimmoonni kun maalirra jiru akkamitti jiru yoo jette akka irra keessa foon yookaan alaa kan mul'ataniiti. Caasan isaas yoo jette kan amma caasan isaa walis simanne. Maaliif walis simatanii caasaa kana tokkoof akka qixaawutti warri jalqabe suni fakkeenyaaf gara mootummaatiin kan jalqabame tureera. Wanti ture suni gara jalqabaa biiroo aadaa fi turizimii wantoota akkasii sana yaadannaa. Warri suni karamicha isa jalqabnee garamitti deemnu waan jedhan sana qixeessanii waan lafa kaanii arginu hin qabu. Fakkeenyaaf kallattii sanaan waan laalle. Lammataa namoonni fedhii qabu akka dhuunfatti jira. Qorannoowwan gaggeeffamu akka dhuunfatti jira. Garamitti fudhachuu qabna kan jedhu kun immoo waan nama dhuunfaadhaan ta'u miti. Akka kanaan yoo fudhannu waan kana qixeessuu keessatti qaamni tokko barbaachisaa ture. Egaa yeroo dheeraa wanta kana akaadaamii maal waan jedhuun kakkaasaa turre irraa haa ta'u garuu mootummaan jalqabuu wanta tokko ta'eeti yeroo hundammoo mootummaan fedhii isaati eeggata malee eessumattuu iyyuu taanan fedhii uummataa wajjin yeroo hunda deemuu hin danda'u. Uummatachaati irraa fuudhee qaama biraatitti irraa fudhatee gara sanatti qixeessuu dhaqa. Isa wajjin waan wal qabatu wanti tarii amma fakkaatu maalinni giddugala aadaa iddoon jedhan keessatti baay'inaan jiru. Gaama gara dhimma caasaa sin jedhu sanatti siif hin dhufa. Rakkoon sun ammas isaanis waan danqu akkuma jirutti ta'e giddugala aadaa fakkeenyaaf fudhattee Finfinnee kun jira. Yuunivarsiitii Jimmaa keessa giddugalli aadaa jira. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa akkasuma jira. Yuunivarsiitii Arsii giddugalli aadaa jira. Bulee Horaa jira. Yuunivarsiitii Haramaayaa jira. Giddugaloonni kun giddugala aadaa Oromoo jedhanii dhaabbatan. Dhaabbataniiru garuu hojjechaa jiru kan jedhu kana caasaan jiru hojjisiisaa kan jedhu kana tokko. Barnoonni akkuma sila jennee barnoota amma afaan Oromootiin fakkeenyaaf gara yuunivarsiitii 18 kan afaan Oromootiin digirii duraati irratti eebbisiisaa jiru. Sirni barnootaa ittiin barsiisnu yuunivarsiitii 18 sirni barnootaa ittiin barsiisnu garuu tokko. Kanaafuu sagantaa tokkotu jira jechuudha yuunivarsiitii 18 keessa. Kana maaltu fedhi caasaadha. Isa kana immoo caasaa kana maaltu irra keessaa kenna yoo jettee ministeera barumsaatti irraa kenna. Eenyu abbaan waan kana qixeeffatee silaa itti deemuu danda'u yoo jenne kun amma aangoo kan qabu qaama tokko barbaada. Garuu sun immoo yoo danda'amuu baate yuunivarsiitiiwwan keessatti wiirtuuwwan banaman kun seentariiwwan banaman kun yeroo tokko mul'achuudhumaaf kora waggaattal tokko gaggeessuun jira. Innis waan salphaa miti akka salphaattis hin dhufne nan beeka. Garuu immoo isuma qofa irratti amma gaggaaffii silaati kunuunsatti maal fakkaannaa kan jedhu sana wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalle uummata keessa jira, hawaasa keessa jira. Akkaataa kanaan gara dhalootatti darbuu danda'uun kunuunfataa jirraa geessaa jirraa kan jedhu sanarratti garuu ammallee fudhannee baaneerra.
garuu binnee gurguruu irratti wal harkaa fuudhuu irratti akkuma nama gabaabaa sanatti ibsa jechuudha. Akkuma amma isinis kaasaa turtan egaa muuxannoon biyyoonni garaagaraa qaban amma kan biyyoota adda addaa yoo fudhattanii googiliirra yoo deemtan isin argattu manneen kitaabaa fudhattanis bifa addaatiin barreeffamee kuusaa mataasaa qaba. Amma qorannoo dhumti geggeeffamaa jiru keessumatti iyyuu aadaa Oromoos ta'u aadaa biyya kanaa fudhannee yoo ilaalle kanneen dhaloonni dhaqee dubbisu yookaan bakka itti argatu qaba sana gochuuf immoo maaltu barbaachisa amma kuufamaaleen aadaa kun bakkeewwan irratti argaman hin jiran hundumtiyyuu akkuma makaasaa turtan digirii lammaffaa itti hojjeteera achi kaayera digirii sadaffaa itti hojjetee achi kaayera dhaloonni bakka tokko bakka argatu hin qabu sana gara kanatti deebisuuf maaltu godhamuu qaba jettume. Barnoonuma ittiin barsiisaa jirru kanatu guutuu miti. Maaliif guutuu miti yoo jettee caasaa isaatti guutuu miti. Inni kun maalirraa maddee yoo jettee waan aadaa wajjin wal qabatu kun amma kallattiin itti nuti dubbannu kun biyya kanaaf haaraadha. Gara waan aadaa kunuunsuu aadaa kaa'uu dhaloonni akka argatu gochuu kan jedhu kun biyya kanaaf haaraadha jechuun 1990 booda yaada dhufe. Yookaan yaadatti jirru fedhiidhaan itti jirru qabatamaan garuu birookiraasiin jiru yookaan immoo barnoonni caasaa barnoota fi akkaataan jiru ijaaramni isaa fedhii keenya wajjin waan achi gahee miti. Silaa maal ta'uu qabaadha amma maal ta'uu qaba osoo kan jedhu kana akka fedhii keenyatti qofa osoo hin taane akka qorannoon addunyaa fi sadarkaa addunyaa jirutti sii kaasa. Qorannoon tokko ragaa sana uummata keessaa fiduudha amma mana kuusatti galchee bahuuti adeemsa san qaba. Kan keenya waraqaa hojjeteet achumaan baha. Achiin ga'uu jechuudha. Maaliif yoo kuufame duratti yoo kuufame kan hin barbaanne jira. Arras yoo kuufame kan hin barbaanne jira. Akka biyyaatti yeroo fudhannu jechuudha. Dhiibbaan jira jechuudha. Amma booda arkaaviitiin sii dhufa. Amma wanta haasaa jirru kun biyyuma keessa iyyuu hin jiru. Maaltu jira yoo jette gara sanatti dhufa. Kanaafuu maalinni tokko kana gaa akka addunyaatti yoo fudhannee qorannoowwan kana maaliif kuusuu yoo jenne tokkoffaa wanti fooyya'aa jiru jira. Adeemsa keessa aadaan bakka tokko dhaabbatee hafu hin jiru dhaloonni fooyyeffataa deema. Garuu immoo kaleessa akkam turre kan jedhu san ittiin ilaaluudhaaf gargaara. Inni biraa har'a nuti saayinsiidha jennee wanti saayinsiidha nuti jennu kuni saayinsaawaa osoo hin ta'in dura aadaa isaanii ture warra Awurooppaatiif. Aadaa isaaniitu qorannoodha keessa adeemsa keessa saayinsii ta'e. Har'a nuti teknooloojii jenna teknooloojiin bu'aa saayinsiiti. Saayinsiin bu'aa aadaa isaaniiti. Aadaan isaanii kun immoo irra taa'anii qorataniiti isarratti hundaa'aniiti aadaa isaanii nuti gurgurachaa jiru. Har'a fiilmii daa'immanii fakkeenyaaf yoo waan amma sagantaa akkasii kana yeroo laallu maasheen kan qophii daa'ima ijoollee irratti kan yeroo iddoo dabartu tokko wantoonni fi wantoonni irratti hirmaattu sun jira. Maal amma inni suni duubni isaa maal inni hojjette animeeshinii fi teknooloojii fide malee durdurii isaaniiti. So amma dhimmoonni akka kanaa kuni innumti saayinsii jennu kuni maalinni yoo jenne maaliifin kana sii kaasee namoonni tokko tokko waa'ee aadaa gaafa dubbannu waan kaleessaa waan darbee isarraa ammayyoomnee waan as geenyutti fakkaata. Addunyaan gara isaatiin baay'ee isaa deemeera kaanis fixateera kaan immoo tarkaanfateera. Yoo akka sabaatti immoo saayinsii addunyaa guutuun balchu akka sabaatti immoo of ibsuu qabna. Of ibsuuf immoo aadaa qabaachuu qabna. Aadaan kun immoo maal ta'uu qaba? Kunuunfamuu qaba, irratti qoratamuu qaba, qoratamuudhaaf walitti qabamuu qaba. Walitti qabamee kuufamuu qaba. Idda kuufame booda immoo akkaataa itti dhaloota boodatiif tarkaanfachuu danda'u gochuu qabna jechuudha. Har'a yeroo dubbannu jaarraa 21ffaarra dhaabbanneeti kan dubbannu. Jaarraa 21ffaarra warra turre kun immoo warra dhaloota nu duuba dhufuuf teknooloojiin kanarra gahee jira. Sadarkaa uummanni keenya barnootaan lakkoofsaan irra geenye jirra. Maal dhaloota maal luukahanii darban kan jedhu kana kan boru dhaloonni nu gaafatu jechuudha. Fedhii sana qixeeffachuu irratti nu hafa. Iddoo kana keessatti egaa
wantoonni dhiibbaa geessisan baay'een isaanii jiraataniiti. Tokko tokko immoo osuma hin beekin nutumti immoo kan of humnus jira. Aadaa keenya irratti kan of humna jechuudha. Maal jechuufi saayinsiin addunyaa amma waa'ee aadaa kanarratti, waa'ee afaaniitii irratti yookaan waa'ee sabaatii irratti maal dubbata yookaan akkamitti ilaala yoo jette akka durii ija alaatiin kottuti, ija alaatiin fidiiti kan kee ilaaliin jedhu. Ija kan keetiin, uummata keetiitiin akka jiruuf jireenya isaatiin addunyaa ilaalee jedha. Garuu walakkeessi keenyaa arrasa iddoodhuma walakkeessi keenya yoo jennu baay'een isaa namoonni baranne kuni paradigm shift jiru kana kallattii ittiin ilaalamaa jiru kana dhiisnee isuma duriirra yeroo dhaabbannullee jira. Egaa akka ija uummata keetiitiin dhaabbattee uummanni maal jedha? Uummanni akkamitti ol kaawwata? Dhimma kana maaliif kunuunsa? Isaaf faayidaa maal qaba? Kan jedhu kana qabannee alatti dhaquurra kan keenya kana dura madaalu irratti ija ormaatiin ilaalutti ija ormaa gaafa jennu waan ittiin nu barsiisanii barnoonni jenne san barnoota gaafa jennu egaa yeroo hedduu abbaa wajjin yoo maqaa dha'e wayyaa Dooktar Gammachuun barnoonni tokko Gammachuu Magarsaa barnoonni tokko kan of nama barsiisu tokko kan of nama wallaalchisu jedhu. Lamaan iyyuu keessa jira. Isa sanarraa garuu nuti fedhiin keenya akkuma jirutti ta'e saayinsii adeemsi addunyaa, saayinsiin addunyaa akkaataan qorannoo amma jaarraa irra jirutti maal fakkaata kan jedhu kana gaafa dubbannee qabannee kaanee namuyyuu fedhii horannu kanallee saayinsii wajjin wal qabsiisnee ittiin deemuudhaaf nu dandeessisa akka jechuudha. Maaliifin kana kaasee Dooktar amma namoonni yeroo qorannoo gaggeessuuf deemanitti maanguddooma wayita barbaadantu mul'ata. Namootuma waa'ee aadaa beekan barbaadutu mul'ata. Wanti ol kaa'ame tokko hin jiru. Amma maanguddoonni kun har'a bor yoo hin jiran ta'e kun maal ta'a waan jedhus gara gaaffiitti waan nama geessudha. Qorattuun biyya Jaappaan tokkollee yeroo tokko gara godina Booranaa kana deemte wayita qorattetti aadaa qabna jettu garuu fayyadamaa jirtan waan jettu kaastee jirti. Amma maanguddoonni kun addunyaa kanarraa yoo darban aadaan uummata Oromoo kun maal ta'a waan jedhu gaaffii wanti nama kaasu sanaaf falli immoo maal jedhame? Gara falaatti oduu hin dhaqinne egaa qaamuma falaa ta'uu danda'a. Amma waan qixeeffatiin kan jennu kana keessatti waan biraasii dabaluudhaaf fedhiin qorannoo waan tokko tokko waan durii deebisnee ijaaruu irratti kan xiyyeeffatan qorannoowwan akkasii sun jiru. Amma fakkeenyaaf waa'ee gadaa gaafa kaastu waan edda dimokiraasii arganii booda edda dimokiraasiin nu biraayyuu tureera kan keenya kana haa baasnu kan jedhutti gaafa dhufan argina. Kun amma revitalization jedhama deebisanii ijaaruu kan jedhu kun jira. Deebisanii ijaaruudhaaf immoo akkamitti deebisnee ijaarraa, akkamitti deebisnee dhaabnaa, akkaataan ittiin dhaabbatu kun immoo fuulduratti tarkaanfata waan jedhullee waa laaluu barbaada. Laaluu barbaada jechuun deebisnee dhaabna akkasaa ta'u kun garuu irratti hojjetamuu qaba. Kallattii lamaaniinuu. Tokkoof akkaataa waan uummanni qabu oduun kun sirriidha kun sirrii miti waan egaa amma qorannoon tokko namni Beenaamos namni jedhamu Folklore in African Society 1975 irratti dura warra Awurooppaa kun maal jedhanii ka'anii akkuma herreegaa akkuma waan biraa foormulaa aadaadhaaf hojjenna jedhanii aadaa wal fakkaatuuf gadda kaanii booda deemsisuu dide. Amma akaakuudhuma afoolaa jennu kana yoo jennu durdurii warra kana durdurii jennu kanaaf seenaa jennu kanammoo raagoo jennu maal jedhanii ka'an. Gaafa akka gara Afrikaa kanatti dhufanii bifa addaa kan biraammoo kan isaan hin beekneen ala ta'an. Adeemsa keessa kun amma sochiin 1960moota keessa ture. Jijjiirama gara lakkii akka kanaan hun deemsisu kan jedhan kanatti yeroo jijjiiramuu jalqabu aadaan tokko abbaa saniif edda fayyadametti akkuma afaanii amma yeroo hedduu afaan keessatti ka afaan abbaa afaanichaaf guutuudha jedhama.
Aadaan tokkos hawaasa saniif edda isa fayyadetti edda itti fayyadametti waan fayyadameef isatu beeka. Edda qabannee booda saayinsaawaa taasisna. Kanaafuu maaliif fayyadama? Maal jedha? Akkamitti gamteeffata? Isa kana akka isaanitti haa qorannu kan jedhu kanatti dhufe. Egaa gara keenyattis gaafa dhufnu amma dhimmoonni akka kanaa deebisnee ijaaruu barbaanna. Sirriidha. Isarrattis hojjetamuu qaba. Bakka jirutti jajjabeeffamuu qaba. Jaarsoleewwan kun jaarsoleen jiran abbootaan aadaa hawaasti aadaa harkaa qabu akka waliigalaatti jajjabeeffamuu qaba. Akkuma kanaan immoo gara arkaayiviitti deemuu qaba. Amma yoo kan biyyoota biraa yoo ilaalte fakkeenyaaf gara Ameerikaa kana yoo kaasne yuunivarsiitiiwwan yookaan dhaabbileewwan akka sila giddugala aadaa siin jedhee suni naannoo dhaabbatan keessatti aadaa jiran kunuunsanii galchaniiru. Booda yuunivarsiitiiwwan keenya iddoo adda addaa dhaabbataniiru garuu naannoodhaaf waan aadaa maal hojjetan kan jedhu ati sagantaa irratti qabattee hojjechuu dandeessa fakkeenyaaf. Maali kana jechuun maalinni iddoo sana keessatti jireenya hawaasa sanaa kan ibsu oduu dhaabbanni kun arkaayiv godhee jiraate namni ilaaluus haa ta'u namni qoratus haa ta'u daqeetti sanaan booda uummatatti bahee dhimma sanarra caalayyuu uummataa wajjin hojjechuu danda'a tokko. Kanaaf iddoo san keessatti warri folk music jedhu warra sirba aadaa irratti hojjetu yuunivarsiitii tokko harkaa qaba. Fakkeenyaaf fudhannuuti fakkeenyaaf yuunivarsiitii Harammaadhaa jennu. Dhimma aadaa laallatu irratti kamtu harkaa qaba? Yuunivarsiitii biraatu harkaa qaba. Fakkeenya Bulee Horaa jechuu dandeessa. Naannoo isaan sirna jira, aadaa jira, wantoota kana kamtu ispeeshaalaayiz godha kan jedhu sanarratti yoo fudhanne. Tar immoo kan akka naannoo Jimma yoo fudhanne Abbaa Jufaar wajjinis wal qabatee, Bunaa wajjinis wal qabatee, mukkeen aartii mukaa wajjinis wal qabatee amma iddoo san keessatti dhimma akka akkasii sun yoo kana ta'uu danda'e hunduyyuu xiyyeeffannaa qaba. Irratti xiyyeeffatee hojjeta. Waan hojjetu san immoo akkaataa sanaan qixeeffatee hojjeta. Namni barbaadu immoo eessan dhaqa kan jedhu sana iddoo sanatti fiildii ba'arra aloola hojiin jennu kun yookaan fiildii work kan jennu kun hiikni isaa addunyaa irratti jijjiirameera. Nuuf ala ooludha. Uummata keessa ooludha. Amma garuu arkaayiviitti bahu. Egaa maal jechuuf hin barbaade dhimmi kun folkloor arkaayiv amma yoo ilaalte biyya kana keessatti warrumti mazakkar dabaladhuuti biyya kana keessatti arkaayiviiwwan hundumaayyuu dhaqe hin beekan. Maaliif hin beekan? Kan isaan beekan xalayaawwan mootummaa wantoota barreeffamaa wal qabatan kan seenaa wajjin wal qabatan malee dhimma aadaa san harkaan qaban. Kanaafraa kan ka'e maal godhu? Waan akkanaa kun akka achitti seenuun barbaadan. Kan keenyayyuu kan giddugala aadaa kana fakkeenya barattuu tokko wajjin irratti qorachiisne akkaataan arkaayiviin sun ittiin dhaabbate manneen mana murtoo faayila cufaman achi kuusuudhaaf akka isaaniin dambiin isaa kan qophaa'e. Numtuyyuu dhaabnee irra garuu immoo maal ittiin hojjenna kan jedhu sana ifatti qixeeffannee yookaan immoo hin qabnu jechuudha. Amma maaliifin kana kaasega amma keessumatti iyyuu duudhaaf aadaan Oromoo kun kan qoratamee bira ga'amus miti hedduu bal'aadha. Keessumatti iyyuu amma qorannoon akkuma bubbulaa deemu namooti duriis akkuma dhabamaa deeman aadaaf duudhaan Oromoo kun bifa ganamaa isaatiin deebisanii argachuun irratti rakkoon uumuu haalli kun. Egaa bifa ganamaatiin aadaan jijjiiramaa deema ofuma isaatiin of jijjiiraa ofuma daksaa deema waan ta'eef bifa ganamaatiin hin argamu. Garuu immoo bifa ganamaatiin akka argamuu danda'u beekumsi sana nuti qorannoo folkloorii keessatti vaariyaanti foormis jenna. Waa tokko bifa adda addaatiin kan raawwatamu kan jiru santu waan sun sirriitti jiraachuu kana agarsiisa. Kanaaf akka kanaaf akka qaamni mootummaa kan jennee kaasne jira, dhaabbileen barnootaa kan jenne kun jira. Isaanis irratti hojjechuun waanuma barbaachisaa ta'e amma dhaabbateera jechuun bakkuma dhaabbate bakkuma gara sanatti deemaa jiru. Xiyyeeffannaan gara sanaas baay'een jiru. Garuu immoo oduu maal ta'e wayyaa kan jedhu tokkoon nama
Alex Loomaan jedhamu tokkoon sii kaasaan. Alex Loomaan kuni 1920 keessa 1930moota keessa warra qacceen isaanii Afrikaa irraa ta'e Ameerikaa keessa dhaqan. Waa'ee warra Afrikaa kana walitti qabaa ture. Booda laabrariin arkaayivii Kaalifoorniyaa irraa fuudhee maqaa isaatiin kan galmaa'ee dhimma aadaa kan ilaallatu gara 300,200 fi waan ta'e individual arkaayivii jira isin jechuuf. Amma namoonni individual arkaayivii qaban jiru. Qabaachuus qabna. Tokko yoo maal ta'a arraan tana fakkeenyaaf namoonni keenya baay'een isaanii kitaaba harkaa qabu. Waan aadaa galmeessanii barreessanii illee harkaa qabu. Hin maxxansiisne maatiin isaanii gaafa namni sun lubbuudhaan darbee kennaa kennuu barbaadu ta'a. Eessatti kennu? ISC'n fakkeenyaaf Yuunivarsiitiin Finfinnee keessa kan jiru baay'ee isaa kennaadhaan fudhate. Kan keenya garuu bakka itti kennus hin qabu. Akka itti irraa fuunus hin qabu. Hin qophoofne. Arra hin qophoofne gaafa jennu waa'ee arkaayivii kana gaafa dubbannu gamoo amma naga'u namni si ijaaru hin jiru. Garuu immoo teknooloojiin sadarkaa amma irra geenyeen iddoon tokko gahaadha. Addunyaa guutuu irratti aadaa ofii babal'isuuf illee kompiitara gahaa, ogeessa gahaa, pilaatfoormii ittiin aadaa san simatan qopheeffachuu irratti yoo ta'e malee kuni baay'ee gahaadha jechuudha. Maal barbaada? Duula yeroo tokko garsanatti deemanii ragaa kana fuudhu tokko akka nama dhuunfatti. Kan biraa mootummaa irraa qofa akka hin eegneef nama dhuunfarraayis waan eegamu jechuudha. Akkamitti namni dhuunfan waan aadaa tokko qabachuu danda'a kan jedhu booda tarii kaasuu dandeenya ta'a. Kan biraa promootariiwwan adda addaa namoonni dhuunfaadhaan promooshini qaban yookaan immoo maqaa isaaniitiin qaban gamtaadhaan qaban aadaan yeroo hunda aadaa feestivaala qopheessuu hin danda'amu. Even namoota irratti popular folklore wanti jedhu jira akkaataa aadaa ittiin babal'isan keessa wanta san qopheessanii waan qopheessan sana namoonni laalanii aadaa sana waraabamee yeroo adda addaatitti akka namoonni irraa baratamu gochuu danda'ama. Kan biraa namoonni akkasii humna yoo jiraate dhaabbileen akka keessanii dookumentarii wanta sanaa wajjin wal qabatan yeroo adda addaatitti serious of wanta ta'an qopheessuun danda'ama. Kan biraa dhaabbileewwan akka yuunivarsiitiiwwan jiranii naannawa isaanii keessa jiran fakkeenya kana fudhu waan gaarii tokko kan hin argee yuunivarsiitii Salaaleeti. Yuunivarsiitiin Salaalee waggaa sadaffaa bara kana garmaama fardaas, gombisa fardaas, gogsii fardaas jedhama. Waggaatti al tokko sagantaa kana qopheessaa jira. Inni kunuyyuu maaliif ta'e yoo jenne bulchiinsa isaatitu bulchiinsa yoo jennu akaadaamik ishuu keessatti bulchiinsa akaadaamii qofa osoo hin taane bulchiinsa administreetivii murteessaadha. Bulchiinsa humna yuunivarsiitii baay'een rakkoonsa akkasuma natti fakkaatu irra keessa akaadaamikii kan bulchan garuma saba kanaa ta'anii fedhii oduu qaban immoo garas dhimma aadaa sanatti kalaawwan xiqqoo waan dhabdu natti fakkaata. Egaa instituutiiniiwwan akka kanaa keessattuyyuu maqaa aadaa Oromootiin dhaabbatanii arkaayiviin qaban taanan kun of gaafachuu barbaada jechuudha. Ammas irratti keessumattiyyuu wanni amma kaasaa turre kanaaf keessumattiyyuu hin qophoofne waan sana gar tokkotti fiduuf qophiin jiru yoo hin jiraanne maaltu ta'uu qaba jettu meesin? Maaltu ta'uu qaba irratti maalinni si dabalaa keessattuyyuu gara mootummaatiin biiroo aadaa fi turizimii eessumayyuu jiran irratti amma iddoowwan sona aadaa kan qaban adda bahanii jiru jettee lafti jilaa caffeewwan kan lafa aadaa sabaa qabu kan jedhan kunuunsa kan lafti kun kunuunfamuu qaba jettee adda baasan hin jiru. Maappiin qabnu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Warri aadaa kuni
egaa kun xiyyeeffannaa kennuurraayis maddaa yeroo hedduu egaa yoonni akkanatti ibsu ani waanan argirraayi biiroo aadaaf turizimii yoo jettee aanaa tokko datte biiroo sana eessatti barbaadda yoo jettee iddoo adda addaa yoo datte gola wayii keessatti barbaadda bakka tokko tokko irratti iddoo wayii dabartee ta'uu xiyyeeffannaan laatameef hin jiru jechuudha. Namoota achirratti muudamanis haa dabalate yookaan hojjetan jedhamee kaa'aman dabalate jechuudha. Kun amma maal agarsiisa? Aadaadhaa maqaa dha'aa jirra. Uummanni kun immoo of ibsaa uummanni kun jiraataa aadaa kanaan jiraannaa jennee yoo kaane uummanni sun fedhii sana qaba yoo ta'e mootummaanis gaafa tokko tokko yoo rakkatu jaarsummaa jedhee waan aadaa kana gaafa rakkatu aadaa jechuun amma jaarsummaa waan ta'e fakkaata. Qabatamaan yeroo laallu jechuudha. Kanaaf keessattuyyuu iddoowwan sirnaa jilaa maappini hojjechuun barbaachisaadha. Aanaa kam keessatti lafti sirnaa, lafti aadaa, sona aadaa ummatichaa kan qabanii jiran iddoo kami. Kun adda hin baane taanan bulchiinsi magaalaa lafa babal'isuu barbaada. Inni lafa dirreedha jedhee kaartaa irratti hojjeta. Lafichi immoo ummata sanaaf lafa sona qabeessa. Kanaafuu kan akka kanaa kun adda bahanii hojjetamu gara mootummaatiin tokko. Lammaffaa gara dhaabbileewwan anama yaada kana warra numa dabalatee warra afaan Oromoo aadaa Oromoo irratti barsiisnu kana dabalatee keessattuu immoo giddugala aadaa yuunivarsiitiiwwan qabani karoora yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa qabaatanii isa sana madaalsisaa yeroodha jechuun kana keessatti unkaa yookaan pilaatfoormii ittiin hojjetamu anas taa'ee yuunivarsiitii tokkoof gumaachuu hin danda'a yoo pilaatfoormii isaa jiraate. Pilaatfoormii sun jechuun maal inni akkaataa kanaan ulaagaa kana guuttee akkasitti yoo naa fiddee sirraan fuudhaa maqaa keetiin galmaa'esseen kaa'aa yoo jedhame akkanaan gumaachuu hin danda'ama jechuudha. Waltajjiin kun waan jiruuf pilaatfoormii waan jiruuf. Gaaf kana yeroo hedduu daree keessatti barattoota durduriin keenya baay'inni isaa meeqa waan ta'u isinitti fakkaataa jedheen gaafadha. Lakkoofne waan itti baanu nutti fakkaatu naan jedhu. Garuu immoo warri Awurooppaa keessattuu biyyoonni Ameerikaa addunyaa guutuurra durduriiwwan jiran arkaayiv godhanneerraa kan isarraa adda ta'e yoo fidde qofa sirraa fuunaa jedhu. Eti Thompson jedhamee akkaataa sanaan arkaayivii guddaatu jira. Arra durduriiwwan kana yoo jette akkamiin guuraniit akkamiin qixeeffataniit akkasiin kaa'an yoo jette dur waraqataan kaa'ame barreeffama waraqaadhaan kaa'ame. Arra garuu gara diijitaalitti jijjiiraa jiru. Asumaan akka fakkeenyatti biyyi edda koolonii adda addaatiin biyya Fiinlaand fakkeenya godhachuu dandeenya. Biyyi Fiinlaand Finish asiin gara Tarkiitiin achiin immoo Raashiyaadhaan waggaa hedduudhaaf addaan koolonii jala turaniit aadaa ofii qabataniit addunyaa keessarratti arra biyya Fiinlaand jedhaman. Biyya aadaan deebistee ijaarte yoo jedhame fakkeenyaaf kan ka'u warra kana. Nuti kan keenya isaan wajjin wal bira qabnee walaallu baay'ee salphaadha. Garuu maal ta'e waa hundumaa akkuma silan jedhe sana akka fakkeenya gabaa sanaan naaf fudhadhu siin jechuuf. Tole yeroo qabnu wajjin egaa amma rakkoolee kanaaf kanneen biroof maaltu ta'uu qaba. Gara fuulduraatti immoo qaama dhimmi ilaalu maaltu eegama yoo jettan gara dhumaatti daqiiqaa tokko kan hin caalle yeroo isin ilaadha jechuudha. Ani keessattuyyuu anaa fi ana kan fakkaatan namoonni akka kanaa jirru. Wanti aadaa kun oduu amma dandahameen sirrii haa ta'uu baate galmeeffannee keenye gaaf tokko waan ta'u hin beekaniiti. Yeroo galmeeffannu immoo haala kam keessatti dhageenya waan kana eessatti dhageenya maalirraa kan ta'e wanta kun jedhame kan jedhu gabaabadhuma amma kompiitara yoo fayyadamne kun yoo ta'uu danda'e. Kan biraa barsiisota afaan Oromoo warri kun warra aadaa Oromoo irratti hojjetan kun amma danda'ameen harkaanis of yaa barreessan barattoonni illee yaa barreessan waan akkanaa kana oduu kuusuun danda'ame gaaf tokko barbaanneen arginu.
Kanaafuu dhimmoota akkasii irratti oduu xiyyeeffachuu dandeenye kan jedhu gaariidha. Kan biraa gara miidiyaatiin itti fufiinsan waan kun oduu mariin ta'uu danda'e adeemsa keessaa bakka dhaabbanne kanarra amma akka gaariitti kaane garuu dhaabbanneerra. Bakka dhaabbanne kana akka warraaqnuuf oduu irratti hojjetamu. Gama mootummaatiin illee argaa. Qaama kara mootummaatiin gara mootummaatiinis irra guddaan keessattuyyuu kan amma baay'ee uummanni kan qabu lafa jechuun biyya jechuun eenyummaadha. Eenyummaadha yoo jennu sabni tokko lafti kanarraa kan keenya qofaa miti kanarra jiru qofaa miti kan dhaloota boruutis. Kan ammoo kanneen jiraachisan iddoowwan ulfoon baay'een jiru. Hawaasa san keessatti akka kanaatiin adda baafamanii yoo kananuu kunuunsuu danda'an haala jiru keessatti immoo dhaloonni gaaffiiwwan gaafatu waa sirreeffachuu danda'a ta'a. Kanneen biraa kan dhidhiiban wantoonni tokko tokko jijjiiranii tarii waan imaammata jedhanii bahan keessatti fedhiin keenya ammam eegamee waan jedhamu waltajjii bal'aa fuulduraaf gara muummee keenyatiin qophaa'e irratti argamtanii tarii wanti irratti ilaaltan jiraachuu danda'a ta'a. Kanaafuu dhimmoonni adda addaa dhiibbaa kan geessisuu jiranii yookaan jiraatu yoomiyyuu jiraachuu danda'u. Kana keessatti immoo tattaafatee ogeessi ogummaa isaatiif fi namoonni fedhii qabanis akkasiin ogumaachan gaariidha yaaduu qaba. Tole galatooma isiniin. Ulfaadhaa sanallee. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii sana aadaa keenya irraatiin dhimma aadaa fi duudhaa Oromoo keessumatti iyyuu tursuusiif kunuunsuu irratti hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaataa rakkoolee turan maqsuufoo maaltu godhamuu qaba jechuudhaan qorataa folkloorii fi barsiisaa kan ta'an Dr. Xilawun Taliilaa wajjin tursiin taasifne kalangammaa ture. Ani qopheessaan qophichaa Beenyaa Shiramuutti gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Seenaa Lammii fi Lammii Solomoon nafaana turani. Torban qophii sana aadaa biroon hanga walitti deebinutti nagaatti siniin jedha.